Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Egaa obboleewwan kiyya kabajamoo fi jaallatamoo kanneen maatii Bayaan Official taatan hundumti keessanuu baga har'a eegdan. Guyyaa har'aa hojii haarawaa addunyaan kun hojjetaa jiruun as baanee jirraan. Egaan hojiin haarawni kun hojii kaampaanii Ektolife jedhamuun as baanee jirraan. Kaampaaniin Ektolife jedhamu kun addunyaa kanarratti lubbuu namaa oomishuudhaan akka garaa gadaamessaa haadha isaa keessatti ilmaan waa hunda argatanii guddina gartee gadaamessaa isaanii keessatti guddachuudhaan akka jireenya duniyaa akka jireenya akhiraa ilmi namaa jiruu kanarratti biyya sadii keessa akka jiraatu namoota ni beeka je'eti nyaadaan. Tokkoffaan akkuma beekamu garaa haadha isaa keessaan, lammaffaan akkuma beekamu duniyaa kanarraan, inni sadaffaa isa dhumaa kan gartee ilmi namaa san booda hin deebine akhiraadhaan. Kaampaaniin Ektolife jedhamu kun obboleewwan kiyya kaampaanii ajaa'ibaa tahee asii bahee jiraan. Kaampaaniin kun meeshaa hunda guuttatee akka gadaamessaa haadhaatti as bahee jiraan. Egaa wanti nama ajaa'ibu daa'imni as keessatti guddatu kun waa hundaa argachuudhaan akkuma garaa haadhaa keessatti waa hundaan bishaanirraa lafeetti jijjiiramee ija baasee gurra baasee afaan akkasuma somba kalee wanti hundinuu keessatti uumamuudhaan as keessatti guddachuu danda'ee jiraan. Waan kana qabatee kaampaaniin kun yeroo as bahutti akkanumatti osoo hin taane qorannoo addaa geggeessuudhaan waggoota 5 darbaniif yookaan 10 darbaniif qorannoo guddoo geggeessee jira. Egaan obboleewwan kiyya kaampaanii kana akkuma ilaalaa jirru daa'imman as keessatti agartan kun akkuma garaa haadhaa guddatuudhaan akka isaan akkuma ilma namaatti dhalatanii jireenya addunyaa tanaa eegalan akka ta'e riisarchiin kun mirkaneessee jira. Egaa kaampaaniin kun waan hedduu nama ajaa'ibu fuuldura walumaan arguuf keenyaan. Egaan obboleewwan koo kan hedduu nama dhibu addunyaa kanarratti dhalli namaa garaa haadha isaa malee bakka biratti dhalatee guddatuun argameen beekuun dhala namaas ta'ee bineensa wama fedheewu haa ta'u ilmi namaa haadharraa malee akka hin dhalanne namuutu numa beeknaa. Ilmi namaa bakka kamiifuu yeroo kamiyyuu numa dhageenyaa numa agarraa. Garuu faranjiin yookaan saayintistoonni yookaan namoonni bebbeekamoon addunyaa tanaa roobotaalee garaagaraa kanneen nama wajjiin deemuu danda'an kanneen meeshaalee waraanaa dhukkaasuu danda'an kan uumaman agarree jirra. Garuu ammoo lubbuu ilma namaa akka uumuu hin dandeenye namuutu numa beeknaa. Kaampaaniin Ektolife fudhatee kanas bahe lubbuu ilma namaa kophatti uumuu osoo hin taane haadharraa dhangala'aa fudhatee abbaarraa akkasuma dhangala'aa fudhatee isa namni tokko kiromoozoomii 46 akkuma qabu haadharraa kiromoozoomii 23 fudhatee abbaarraa kiromoozoomii 23 fudhatee kiromoozoomii 46 ilma namaa ta'ee akkuma as bahu sana isaanis abbaarraa haadharraa dhangala'aa sana fudhatanii kaampaanii keessa galchuun haadha fi abbaan kun yeroo kana kaampaanii kana koodii isaa fudhachuudhaan manuma isaanii taa'anii bilbilaan hordofuu ni danda'u.
Egaan obboleewwan koo kan hedduu nama dhibu, kan hedduu nama ajaa'ibu daa'imni kun maal akka ta'e, maal akka fakkaatu, namoonni kun gurraachas ta'e, diimaa, fokkataas ta'e, bareedaa, dhiiras ta'e, shamara bilbiluma isaaniitiin adda baafachuu ni danda'u. Egaan obboleewwan koo kaampaaniin kun namoota baay'ee oomishuu danda'uu isaa beeksisee jira. Hojii gahaa ta'es dhiheessee jira. Egaan kan nama ajaa'ibu daa'imman kun guddatanii eessa dhaqu laata? Yeroo ammaa akkuma beekamu biyyoota garaagaraatti keessaafuu biyyoota bahaa kanneen ta'an kanatti daa'imman baay'een haadha fi abbaa malee kan dhalatan irra baay'eedha. Waggaa takkaatti Ameerikaan guddittiin waa hundaan beekamtu tun namoota baay'ee, daa'imman baay'ee kanneen mana guddisa daa'immanii galan lakkoofseen qabaniin. Egaan obboleewwan koo kanarratti ammoo kaampaaniin Ektolaayif namoota bultii isaanii ijaaranii daa'imman argatanii gammaduu hin dandeenyeef akkaataa isaan bishaan isaanii kaampaanii isaanitti fidanii ilmoo argatanii itti gammadan qopheessee jiran. Subhaanallah, jireenya addunyaa kanaa baay'ee kan nama dhibuudhaan gariin ilmoo argatee gataa, gariin ammoo ilmoo dhabee rakkataa. Egaan obboleewwan koo kaampaanii kana akkuma ilaaltanii daawwachaa jirtan kanneen mul'atu kun guutuun kan daa'imni keessatti oomishamuudha. Egaan obboleewwan koo yoo rabbiin jedhee viidiyoo itti aanuun gaafa rabbiin fedhe gaafa ilmaan yookaanu haati yookaanu abbaan egaa waa hundaa'uu kennanii ilmoo argatan booda hangam akka gammadanii gammachuu isaanii itti ibsanis walumaan ilaaluuf teenya. Wantoota addunyaa kanaa irratti jiran tafakkuruun ilaaluun waa baay'eef gaariidha. Egaa waan na dhaggeeffataniif hedduu galatoomaa. Chaanaala Birhaan Ofishaaliif haaroo kan taatan sabskiraayib, laayik, sheer gochuudhaan waliin haa itti fufnu. Isinis akka nu dhaggeeffattan abdiin itti fufnaan. Obboleewwan koo kabajamoo jaallatamoo waan nu dhaggeeffattaniif hedduu ulfaadhaa. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.